ما كيسي تاكليسا عاداتي بوي قرامكو قدامي سيسادر قرقام سكي وقيوكو سنرابتو قرامكو سنرابتو Yooyyaa akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo jirtu fayyaa qabdanii nagaa kooti galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa bodeetitti naganni qabadee dhufeetiin jira jechuudha. Egaa wanti narra ishee qabadee dhufeefis akkuma beekamu guyyaa har'aa gara biyya imaltee jirti jechuudha. Egaa amma riipoortii Joordaanii jirti. Akkuma beekamu meeshaa ishee walitti qabattee baay'ee Joordaan jechaa jirti jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'ees nama gammachiisudha. Maaliifini wanti nama gaddisiisu osoo ishiin quba hin qabaatin osoo ishiin amma yaada deemii keessa hin jiraatin adeemsisuun isaanii nama gaddisiisa jechuudha. Garuu immoo biyyi ormaa biyyuma ormaati. Garmaatii isheetti immoo imaluun ishee immoo nama gammachiisa jechuudha. Kanuma hunda keessattuu immoo Waaqayyo nagaa fayyaadhaan maatii ishee akka ishee qaqqabsiisu nagaa fayyaadhaan akka lafa yaadde isheen geessu karaa nagaa Waaqayyo akka ishee maatii ishee qaqqabsiisu nagaa fayyaa isheetiin hundi keessanuu lafa jirtanitti du'aayii godhaa fi akka amantaa keessanitti isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu immoo obboleessi keenya kuni asirratti isheen boossee akkasitti imimmaashii dhangalaasaa galateeffattu kuni oolmaa guddaa isheedhaaf oole jechuudha. Namni mana jira, kan nama nyaatus hin jira, kan nama immoo garaa laafus hin jira, kan nama waan namaa ta'u dhabus hin jira jechuudha. Akkuma beekamu mucaa kana hin beeku jettee jirti. Akka carraa ta'ee waa'ee geemii ishee san irratti sababeeffate mucaan kun oolmaa guddaa isheedhaaf oole. Erga gaafa guyyaa sanaatii boossee imimmaan isheetiin isa galateeffataa jirti. Galatoomi jennaan obboleessa keenya kanaanis gatii kana oolmaa kana isheedhaaf ooluudhaaf haa galatoomu qixxeen hunda kennaaf oolmaa kana ooleeti jechuudha mucaan kuni. Kan immoo gaafa duraa uffata isheedhaaf biteef irraan darbee uffata gaafa geema isheen uffattee too geema ishee taphattee sana uffata sana isatu naa bite jetteetti. Uffata sana kan biteefiin alatti deebisee raawwatee dirhama 1,000 fi egaa kabajamtoota hordoftoota koo uffata irraan kan haferra deebisee ammas birrii tikkeetti gara Dubaayitti dirhama 1,000 yookiin 1,000 waan jetti na fakkaata. Itoophiyaa irra taa'ee mucaan kun miidiyaadhuma irratti ishee beeka malee itti dhiyeenya ishee hin qabu. Akkasiin hariiroo waliin haasa'uu waan akkasii hin qabani. Garuu miidiyaadhuma irratti si argee sababa geema isii sababeeffateeti kana hundumaanuu kan wal baruu danda'e yookiin immoo kan isii beekuu danda'e. Ani leenca sii bituu hin danda'u. Uffata gaafa sanaati uffattee raawwattee geema taphattu sii bita sii erga naan jedhi jettee. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka namni akkanaas hin jira gaafa jettee raawwattee keessa keetti itti yaaddutu jira jechuudha. Annasitti immoo shebroorri jechaa jirti ministirii uffattee bakka ani maaliin jira dhugaan bakka na gammachiistesi jechuun samoona kana baay'ee takka garaa koo na nyaataa turte amma immoo yeroon akkanatti ishee argu naashin shebroorri jettu baay'ee na gammachiiste jechuudha. Baay'ee giftii kiyya nagaadhaan nuuf gali Waaqayyo si duukaa haa ta'u karaan irra deemtu karaa gaarii karaa milkii siin qabatee namoonni si faana deeman illee nagaa fayyaadhaan maatii isaaniitti haa galanii. Ergatamni kumatamni siif ramadamu siin jira. Egaa mucaa kana ittuma deddeebitee galateeffataa jirti. Egaa nama galateeffattee fixuu hin dandeessu. Oolmaa namni siif oole oolmaa namni siif oole galataan fixuu hin dandeessu jechuudha. Har'as borus otuma itti deddeebitee galateeffataa oolte sirraa hin dhumu galanni oolmaa namni siif oole. Oolmanni mucaan kun isheedhaaf oole akkasuma hiriyoonni ishee namoonni baay'een jechuudha oolmanni isheedhaaf oolanii baay'ee danuudha baay'ee takka namoota baay'ee galateeffataa jirti. Egaa nutis immoo baay'ee takka isin galateeffannaa oolmaa kana isheedhaaf ooluu keessanii fi qixxeenuuf ooltaniiti qixxeenuuf gootaniiti.
Akka isiniin jala Oromoo koo galatooma warri oolmaa kana ganniidhaaf ooltanii warri ganni akkasitti ishee gammachiistanii manni keessan alli keessan duubni keessan durri keessan gammachuu malee gadda hin arginaadha. Galatoomaan isiniin jala hedduu takka gammannee jiran nutis baga ishee nu gammachiistanii gammachuun ishee gammachuu keenya waan ta'eef galatoomaa isiniin jenna akkasuma ganni yeetiyyaa giifti kiyyaa waaqayyo si duukaa haa ta'u. jedhee fixuu hin danda'u har'as borusin wan jedha ammaati nagaadhaan maatii kee bira geessee si argutti siin jedha shebira dhiqeetiyyaa nagaadhaan naaf kenni.